ajajaa riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa bilbilaan dubbisnee turre akkas jedhu. Ajjechaanii ati bakkoota adda addaa amma maqaa dhoofte achitti qofaa miti ka adeemaa jiru. Guutummaa biyyittii keessatti adeemaa jira. Ajjechaan kun har'a aduu saafaa guyyaa waaree raawwatamuu jalqabuu isaatiin namni hedduun reef abbaa abduu hirriba keessaa dammaqeettidha irraa dubbachuutti jira malee wanni kun dhoksaan bakka adda addaatti adeemaa ture. Haala amma biyyittii kana keessatti mootummaan uummataa hin jirree fi mootummaan uummata ittisuu danda'u hin jirre keessatti namni hundiyyuu akka isaaf mijatu akka bifa amantiin haa ta'u, bifa sabummaan haa ta'u yookaan bifa fedhii dhuunfaa waliin dhiphachuu danda'u irratti walitti dhufee ijaarameen haa ta'u, sadoo mataa ofii ittisuu fi meeshaa waraanaa hanga funyaaniitti hidhatee jiru keessatti waraana bilisummaa Oromootu ajjeechaa akkasii raawwata. Ajjeesni dubbachuun inni kun rakkoo sanaaf furmaata ta'uu hin danda'u. Nuti warra nagaa waaraa biyyittii kana keessatti deemu waan ta'eef warra boruu hegeree boruu biyyittii harkaa qabu waan ta'eef ajjeechaa akkasii raawwata. Obbo Kumsaa, asirratti wantan isin gaafachuu barbaadu yeroo dhalattootni saba kan biraa ajjechaan nurratti raawwatame maatiin keenya nu duraa du'an jedhan wanti isaan nutti himan waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanee jedhee waamu ajjechaa kana kan raawwatu jedhu isaaf ammoo ragaa akkamii qabna jedhu biyya keenya nuuf gadhiisaa akkasumas immoo waan qaamolee bosona keessa hidhatanii socho'an dabarsinee kennuuf ajjechaa suukanneessaa kana nurratti raawwatu jechuun kan isaan dubbatan. Kanarratti maal jettu? Naannolee kana keessatti ajjechaan raawwatamaa jira moo hin jiru? Yoo raawwatamaa jiraate eenyuree ajjechaa kana kan raawwataa jiru? Uummanni nagaanii Oromiyaa keessa nagaan bahee galaa jiraatu afaan kamuu haa dubbatu saba kamirraayyuu haa ta'u amantii kamiyyuu haa hordofu uummata nagaa jiruu fi jireenyaa hawaasni tokko jiraachuu qabu Oromiyaa keessatti jiraatu yoo ta'e warra bosona jiru dabarsinee waan kenninu jechuu keessayyuu maaltu isaan galche uummata nagaa erga ta'e hiree Oromoon qabdu Oromiyaa keessatti saba Oromoo waliinii wal cinaa nagaan bahee galaa jira yoo ta'e maaltu gara waan akkasii hordofuu fi warra bosona jiru dabarsinee kennina jechuutti deemame jennaani nu lolaa jiruu jechuudha. Erga nu lolaa jiraatanii nama si ajjeesu wanni ati dhaabbattee ofirratti ilaaltuu fi hin jiru. Ammoo wanni kallattii gara horroo guduruu gara eebantu wallagga bahaarra qabatee adeemaa jiru gara giddaa ayyaanaa guutti qabatee adeemaa jiru uummata amaara isaa qotatee daldalatee hojjetatee bul Oromiyaa keessa jiraatu akka amaaraa iddoo Oromiyaa keessa jiraatan garii wal fakkaatu. Wanti achi deemaa jiru humna addaa yookaan immoo liyyuu haayil qayyadamu mootummaan naannoo amaaraa karaa Goojjam seensise. Lolli adeemaa jiru warra kana waliin warra qawwee hidhatee weerara lafaa gaggeessaa jiru kolonii kaleessaa impaayar Itoophiyaa Oromoo irratti jalqabdee osoo hin milkaa'in hafe yookaan ammoo gidduutti maqiinsaa fi wareegama ilmaan Oromoo kafalanii dhaabbataa turetu amma naanna'ee dhufee bakka dhaabbata irraa itti fufuu fi adeemuu tirtira yookaan tattaaffii waan sana galmaan ga'uuf adeemutu lola Oromiyaa irratti labsametu adeemaa jira. Amma garuu kan isaan jechaa jiran mana manaatii baasanii ukkaamsanii lagatti geessanii isa meeshaa hin qabne kan isaan ajjeesaa jiranii jechuun kan isaan dubbataa jiran. Himannaan akkasii naafur himannaa hundee hin qabne waraanni bilisummaa Oromoo beeki har'aa iqqitiitiin miti kan inni socho'aa jiru hawaasa bal'aa keessa guyyaa waaree aduu saafaan socho'aadha jira waan inni raawwatu hundi isaayyuu eenyu jalaayyuu kan dhokatee jiru waan namoonni miidiyaa argatan hundumaa irratti waa maqaa hadheessii fi waraana bilisummaa Oromoo bulguu godhanii dhiyeessuuf taasisan sana isa akkasii fi bakka hin qabnu bakka laachuu hin dandeenyu nuti. Waan goonu hundumtuu hawaasa Oromoo fi hawaasa addunyaa hunda biratti kan mul'atu ijjitii hin qabne mootummaa abbaa irree maafiyaa aangoo barcuma siyaasaa uummataa hatee irra jiru waliin waraana milishaa tika poolisii warra akkasii waliin lolli keenya. Kanammoo dhoksaa hin qabu lollee irraa hiikaa
Oromiyaa dhiigaan bilisoomsuuf adeemaa jiru. Himannaan sun himannaa hundee hin qabne, himannaa qaamni walabaa kamiyyuu adda hin baane. Lolli keessan yookaan kan isin gochaa jirtan humna addaa naannoo Amaaraa irraa hidhatee dhufee jettan isaaf ragaa maal qabduuf biraa humnoota sana ta'uu isaanii jechuudha. Mallattoo hedduu harkaa qabu afaan Oromollee kan hin dandeenye mootummaa naannoo Amaaraa irraatii kan bobbaafamne dhufee waraqaan isaallee illee liyyuu haayilii Amaaraa qabu kan argisiisu kan boojifamanii kan du'anii reeffa isaanii irraatii kan ta'amee eenyummaa isaanii wanti ibsuu danda'u argame hedduu ammoo hunda caalaa uummata naannoo gara eebantuu guddin giddaa ayyaanaa gara horroo guduruu keessa gara abee dongoroo gara hagalsaa kallattii kana hundumaa irratti lola ta'aa ture. Akkasumas gara gidduu galeessa naannoo meettaa aga'aa bargaa ammayyaa keessa dabalateellee gara jibaat sadarkaa kana hundumaatti mootummaa naannoo Amaaraa irraatiin liyyuu haayilii Amaaraa bobba'ee Oromiyaa keessatti huccuu liyyuu haayilii yookaan humna addaa Oromiyaa uffatee socho'aa jiru lola irratti booji'aa ajjeesnee irraa hiikaa argaa jiru. Kanaaf qaamni walabaa barbaachisaa isa kana adda baafachuu ka danda'u dhufee ilaaluu ka danda'u uummanni illee keessa jiru yeroo itti ajjeechaan jublaa dargaggoo Oromoo harka qullaa liyyuu haayiliin Amaaraa kun diidatti rashanaa jiru arguu reeffa illee dhabee reeffa diidatti waraabatti nyaataa jiru wanti akkasii iccitii miti waan diida jiru aduun kan qaamdatte kanaaf ragaa guutuu itti qabnaa sana ta'uu wanni iccitii ta'ee